Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti na qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya oduu ajaa'ibsiisaa isiniif qabna. Oduun ajaa'ibsiisaa nuti isiniif qabnu kan guyyaa irraa jalqaba irratti akkuma beekamutti amma dura mootummaan biltsiginnaadhaa raayyaa ittisa biyyaatiif akka tumsitan jedhee qeerroo walitti qabaa ture. Kuma dhibbootaan kan lakkaa'aman guyyaa irraa akka nama leenjii guddaa fudhatee yookaan akka nama makalaakaa ji'oota sagalee aga waggaa fi ji'a lamaa leenjii fakkeessee qeerroo dheengadda birshala qottoon naqee ture gadi yaasee eebbisiisee jira. Baay'inni qeerroo kana yoo xiqqaate nama 100,000 isaa fi sana ol ta'uusaa ragaa suuraadhaan kan argaa jirtan kana jechuudha. Egaan kanaafi odeeffannoon dhumarratti isiniif kenninu akkuma beekamutti torbee kana keessa keessumaayyuu lixa Wallaggaatti akkasuma jiddugala biyyattii fi gara gujiitti jechuudha mootummaa ari'atanii woboon kutaalee hedduu naannolee hedduu akka qabatan ragaa qabatamaa wajjin isin biraan geenya jechuudha. An reedii Adam Tuubii namoonni chaanaalii keenya faarii taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoo keenya hanga dhumaatti hordofaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya raayyaa ittisa biyyaatiif tumsa jedhamee qeerroon dirqamaan akkasuma tolaan deemame yoo xiqqaate kumoota dhibbaan kan lakkaa'amanidha. Guutuu Oromiyaa keessaa qofa akkuma fuudhaniin mooraa leenjitti dhukaasa qofa waan biraan leenjiin tooftaalee hedduu qaba. Waraana jechuun waa hedduu leenjitaa, tooftaa ittiin nama boojitu leenjitaa, tooftaa ittiin diina haleertu leenjitaa, tooftaa ittiin ribxoo leenjitaa, seera leenjitaa, waa hedduu leenjitaa. Haa ta'uti mootummaan muddama cimaa keessa waan jiruuf namoota kumoota dhibbaan lakkaa'aman yeroo tokkotti birshalaqoo tollaquudhaan birshalaqoo jechuun iddoo leenjii waraana biyyattiiti. Birshalaqoo tonnaqee dhukaasa qofa akkaataa itti dhukaasan barsiisee rifeensa isaanii malaaxaan raadee yuunifoormii itti diree guyyaa har'aa hunda isaaniitu muddamarra waan jiraniif gadi yaasee eebbisiisee jira jechuudha. Kanaaf guyyaa kaleessa akkuma isin argaa turtan lola labsee jira. Guutuu biyyattiitti mootummaan ajaja akka lolli sirriitti eegaleetiniin humna TPLF yookaan humna abuut kan jedhamu adda bilisummaa uummata Tigraay balleessuudhaaf labsee ture jechuudha. Labsii kanarra hojii irra oolchuudhaaf guyyaa har'aa keessaa gadi yaasee jira. Egaan waan isin ajaa'ibu keessaa ijoolleen leenjine kun humna akka TPLF kan leenjii guddaa qabu uummata adda bilisummaa uummata Tigraay wajji lola kana seenuun baay'ee ulfaataadha jedheen yaadaan ijoollee kanaaf jechuudha. Maaliif lolli dhukaasa qofa danda'uun lola keessa nama hin galchu. Anillee dhukaasa danda'a waan ta'eef dhukaasni salphaadha waan abbaa kee haadha keetirraa mana keetitti barachuu dandeessudha. Garuu callistee dhukaasuu osoo hin ta'in fuulduratti maalitti dhukaasaa eessatti isaan argadhaa iddoo adda addaa dandeettii Saharaa keessa fiiguu danda'u qabanii rakkina adda addaa gadadoo adda addaa danda'u qabanii kaleessa biddeen hoo arraaqayaa irraa wayyaanee wajjin loleettiin wayyaanee dachetti balleessoo jedhe ofii badee mul'ata jechuudha. Haalli har'a jiru kana fakkaata. Meeqa waraanni isaa kuniin biyya san injifateetiin goonfachiisamoo akkuma baratame akka nama maaraatoonii biyyattii fiiguu hedduun mallee akka dhaqaniin qabaman kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Ani ati kan madaaltu miti inni jechuudha. Hundaafuyyuu qeerroo uummata Oromoo keessumaayyuu ijoollee Oromoo warra dirqamaan deemee jedhee rabbiin isaan haa tiisu jenna gaa macheem lubbuu namaa irratti murteessuun hin ta'u waan ta'eef rabbi isaan haa eeguu jechuudha. Kanuma isinii dhaama. Inni bira odeeffannoon ajaa'iba woboon gaachana sabaa akka isin argaa jirtan kanatti osoo jarrasiin TPLF wayyaanee maali jettu akkasuma woboo balleessineettee humna addaa poolisii Oromiyaa asii achi ergitu adada isiin humna addaa poolisii Oromiyaa naannawa wobootitti ergituun woboo yoo xiqqaate kilaashii 20-30 galii woboo taasisaa jechuudha waan biraa dhiisi. Maaliif waraanni isaan fixuuf deemu kun hidhannoo guutuu wajji dhaqee qabama. Hidhannoo guutuu wajji dabarfama. Woboo yeroo kanatti yoo xiqqaate aanaalee takka lama hin jedhamne hedduu qabatee jira jechuudha. Waan biraa dhiisa jaalmarroon kan yeroo hedduu miidiyaa irraa badee ture fuula miidiyaa magaalaa keessatti argitanii jechuudha. Maaliif hawaasa keessa deemee ajaja adda addaa dabarsaa jira jechuudha. Lixa Wallaggaa afran jechuu hin danda'amu. Wallaggaa afran jiddugala biyyattii akkasuma gama Booranaa kanatti woboon haala ajaa'ibsiisaa ta'een
aanaalee garagaraa fi iddoo adda addaa sirriitti guutuutti to'atee hojii ofii jala oolchaa jira. Kana viidiyoo fi ragaa guyyaarraa argaa jirtan. Isa qofaayyuu miti. Hidhamtoota siyaasaa hedduu mana hidhaa keessaa yoo yaasu suuraa fi viidiyoodhaan qabatamaa gadi ba'aa jira. Wanni rakkoo kenna ta'e tokko beektanii uummanni keenya itti namanne woboon jiraachuu kan hin amanne jira. Kama jiru kan ammoo hojiirra akka isaan jiran kan hin argine jira. Waan biraa keessa darbee magaalaa keessa deemuu darbee bifa tiraafiikatiin hawaasa keenya tajaajilaa jiran. Baasii karaa deemu meeshaa adda addaa fattashanii dabarsaa jiran. Saamicha tokko malee dararaa tokko malee ajjechaa tokko malee biyya to'atuu isaanii argisiisuudhaaf nageenya hawaasa naannoo saniitiif fattashaan adda addaa taasifamee gaggeeffamaa jira. Kana hundi keenya ija keenyaan argaa jirra. Holola haasaa miti. Woboon jabaatee jira. Qeerroon uummata Oromoo akka jiruun wobotti dabalamee jira. Woboon gaafa qeerrootti dabalamtu akkuma hoolaa si hidhachiisee gas hin baasu. Si leenjisee seera si barsiisee kaayyoo isaanii si barsiisee humnaa fi tooftaa guutuudhaan gadi si baasee gaafa kan diina jilbiifachiisu malee diina jalatti hin jilbiifattu jechuudha. Garaagarummaa woboo fi raayyaa ittisa biyyaa maali? Woboon saba koof jedhee lubbuu kenna jedhee onnee guutuudha yoo diinni si tasdeem itti deemu. Raayyaan ittisa biyyaa immoo waan mallaqaaf jedhee dhaqeef yookaan dirqamaan dhaqeef rakkinni wayii fuuldura mudate taanaan dafee harka kennata dafee fiigee ani hin dhukaasuu jedhu. Woboonoo yoon du'ellee asiin nabaasta achiin nabaasta ka jedhu diinni fedhee yoo jiraatetti haruu malee duubatti fiigee dheessu maaliif saba isaatiif bakka bu'ee onnee guutuudhaan waan bakka san seeneef injifannoo san galmaan ga'uudhaaf haala ajaa'ibsiisaa ta'een itti cichaa jechuudha. Isin amma waa'ee wayyaanee kana jecha isin mul'ata malee waa'ee abaa'oo waan hedduu isinitti mul'anne rakkin isaan muudachuuf deemu. Abaa'oo balleessuudhaaf woboo balleessuudhaaf wanti bilchiginnaan hin goone jiru humni addaa Oromiyaa guyyarraa akka hoolatti achi fe'ama. Akkuma makkalaaqee akkuma wayyaanee dhahan kanatti isaan dha'uuf deeman. Garuu woboon injifannoon gala yeroo mara. Maaliif riphee lolaadha waan ta'eef yeroo isaan asii achitti deeman isaan duuban itti marsanii jidduutti galfatanii qaban yeroo hedduu. Silaa akka bilchiginnaa yaaddeen woboon har'a miti qaata badee jedha. Maaliif guyyarraa waraanni yoo jabaate namni 300 konkolaataa fi lafoodhaan ergamu. Milishaa macarashaa milishaadha jechuudha. Kana immoo woborraa argaa ooltan guyyaa hundi booji'amtoota argaa ooltan. Warri quuqama sabaa qabu dafee harka kennateetiniin ani lakki dirqama mootummaan natti kenneetiniin dhufe malee isin balleessuuf hin dhufne jedhee harka kennatee wobotti makabuus jira jechuudha. So woboon aanaalee hedduu qabachuun nu gammachiisa. Gargaarsa keessan jabaadhatti woboo gargaaraa isin hin jennaan. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoon gaggabaabaan har'aaf qabnu kana fakkaata. Odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Ani reedii adamchuu. Namoonni chaanaalii keenya faayidaa taata subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoo keenya laayik gochuun irraa fatina. Guyyaa gaarii naaf qabaadhaa. Nagaatti naa tura.